xireessaa jedha Oromoon gaafa mammaaku jechuudha. Baalagoonni akkana kuni onlaayinii irratti gaafa yaate to'ii akkana tattaatu jechuudha. Madaamonni yookiis immoo Araboonni jechuudha sooshaal miidiyaa keessumaa tiiktookii baay'ee fayyadamu jechuudha. Kuni maalni kan inni godhu ijoollota jechuudha haaraa jechuudha. Gana kan afaan hin beekne jechuudha. Biyyarra ba'anii gara biyyoota biraa dhufanii fi kuni jechuudha madaamonni akka isaan garaa itti jabaatanii ijoolleen jechaadha hojjettoonni biyyarraa yookiis immoo Itoophiyaarraa dhufaniyyuu jechuudha hundi isaaniiyyuu baalagootuma akkanaati jedhanii akka isaan ilaalan nu taasisa jechuudha. Warri akkanaa kun jechuudha warri safuu hin beekne jechuudha dhugaa waaqayyoo namni akkamitti waan akkanaa raawwata akkamitti jechuudha yoo dhuguutii barbaadde irraa buufattee dhudhu yoo si dhoowwatu ta'e yoo amma utuma harganiyyuu jechuudha dhumaam viidiyoo onumti amma viidiyoo dhoksaanii mana keessa jiraachuutii danda'a jechuudha. Utuma si arganii isa attee dhugdu sana immoo isa irraa dhugdee jechuudha lakkaaftee itti gadi deebiftu kana isa jaalatu jechuudha. Mee kamtu irra nahuriidha kamtu irra nama jibbisiisa kamtu irra sirrii miti mee ijoollee dhugaa waaqayyo mee bakka jirtan yaadadha ijoolleen keenya hedduu isaanii jechuudha wanta godhan hin beekan jechuudha. Gola madaamii keessa mana madaamii keessa taa'anii qullaa isaanii waraabanii viidiyoo dhiirotaaf ergu jechuudha. Kaasaan immoo jechuudha waan hin taane kana mee amma jechuudha dhugaa dubbachuuf ani isaan wanta tokko irraa dhuganii naaf kennuu miti irrumaa dhuganii hachi keenyan iyyuu harki koontuku jechuudha natti hin tolu jechuudha. Wanta ofii kiyyaaf hin barbaanne akkamitti nama biraatiif kenna. Isaan irraa dhuganii isinitti kennan isaan yoo irraa nyaatanii isinitti kennan isaan akkas irraa yoo godha isinitti tola. Maaliif immoo ijoollee keenya irratti jechuudha maaliif akka isaan hammeenya yaadanii hundumti keenya yoo akkas taanetti akka nu yaadanii maaliif gootu? Dhugaa waaqayyo waan hojjettan hin beektan yoo ta'e wanti nama kofalchiisu hedduusaatu jira jechuudha. Kun nama hin kofalchiisu nama hin barsiisu. Kun wanti inni barsiisu yoo jiraate jechuudha hataa jettan miti ijoolleen haaraa jechuudha biyyarraa dhufanii akka kanatti atuu barsiiftanii jirtu jechuudha. Irraa dhugdanii achi kaa'u irraa nyaatanii kaa firiijii keessatti nyaata ijoollee nyaata jechuudha. Firiijii keessa mataadha seenata achi keessatti nyaata. Ijoollee dhugaa waaqayyoo hin nyaattu yoo ta'e jechuudha. Inni akkanaa kun isinirratti qabamuurra jechuudha. Saayinaa keessanitti baafadhaa too nyaa'ee fudhadhaa too nyaadhaa gaafa sana isinirratti haa qabamu oo isin lolanillee inni isin lolamu jechuudha. Inni nahurii miti jechuudha. Garuuti jechuudha. Waan akkanaa kana yeroo raawwattanii akkanumatti jechuudha. Viidiyoon tasa akka carraa jechuudha. Hati viidiyoon mana keessa hin jiru jettee waan barbaadde dalaguutii dandeessa. Garuu isaanii otoo ati hin beekin jechuudha. Viidiyoo mana keessa kaanii si waraabanii biirootti si geessanii biiroon jechuudha mataa keerra dhaabatee akkaatti gadisituma jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha ofii keessanii lafa dhaabattan wallaaltanii to'i booddee jechuudha rakkinni gaafa sanirra ga'ee rakkinni gaafa dhufeeto jechuudha isin muddu dhuftanii Oromoo naqaqqaba ijoollee Oromoo maaloo hin jedhina jechuudha. Dhugaa in rakkattan jechuu miti warroonni rakkattan dhugaadhaan jechuudha otoo dhugaa qabdanii warroonni nyaata dhabdanii warroonni bishaan dhabdanii warroonni mindaa dhabdanii kallattii adda addaatiin rakkattan jirtu jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee quuftonni akkanaa jechuudha sooshaal miidiyaa tiiktookii jechuudha madaamonni seeran jechuudha kan isaan fayyadaman haraboonni hundiyyuu jechuudha. Kanaaf viidiyoon keessanii gaafa laayikii wanta kana fokkisaan kun laayikii godhata waan ta'eef gaafa laayikiin tuqame viiwuun hin baay'ataa viiwuun sun immoo maal godhaa baay'atee jechuudha namoota hedduu bira akka ga'u in taasisa jechuudha. Kanaaf iyyuu ofii keessanii yoo baddaniyyuu ijoollee keenya gara biyyaati jechuudha. Gana biyya kana dhufan jechuudha kaffalmachuu hin dandeenye jechuudha yaada fi jechuudha adaraa keessan wanta jechuudha bakka ijoollee amma fakkeenyaaf nuti biyya namaa keessa turre miti warra haaraa dhufaniif jechuudha waan gaarii jechuudha waan isaaniif barumsa ta'uu danda'u obsa akkasuma immoo akkamitti nyaata isaanii hojjetatanii nyaachuu akka danda'an bakka wantoota tokko kottatoo barsiisa jechuudha malee waan akkanaa jallina kana fuutanii tooyi onlaayinii irratti hin baasina ishi kuni mana madaamiti attee nyaata jenne ka jechuudha madaamii ammeessite jechuudha ofii keetti gaarii of goote wanta gaarii kana hojjette jechuudha. Dhalli namaa jechuudha inni sooshaal miidiyaa irratti ilaalu haati kee yeroo akkanatti ilaaltu abbaan kee yeroo akkanatti ilaalu obboleessi kee yeroo akkanatti ilaalu mee maal deebifta mee hin qaaneffattu ati nama keessaa hin baatu
Darbees immoo intala durbaa takka taatee borutti gaa'ela dhaabatte dandeessa. Gaafa gaa'ela dhaabatte mee abbaan manaa keessuun illee ammallee dhaabi jechuudha. Dhabuutti dandeessa. Riyaa jaalalaas qabaachuu dandeessa. Abbaa manaas qabaachuu dandeessa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee inni illee asitti silaal olloonni keessatti silaal boru akkamitti sirraa fuudhanii nyaatu shiminaanumayyuu jechuudha. Silaatitti gadi cuuffamta jechuudha. Ijoollee maaloo safuutii hin wallaalinaa jechuudha. Safuu keessan beekaa iddoo bakka maal akka gootan jechuudha. Akkamitti akka dubbattan, akkamitti akka nyaattan, garamitti akka deemtan dursaa tootti yaada jechuudha. Maalan godhaa jira? Wanti nani godhaa jiru kun nama fayyada, nama hin miidhaa. Ana immoo na fayyada. Jireenya koo irratti miidhaa geggeessa. Wanti nani godhu kun miidhaa isaati immoo bu'aa isaati irra caala. Akkas jedhaa ta'u duraan dursaa ta'u gadi taa'aa ta'u erga gargar baafattanii gara sooshaal miidiyaatti fidaa maal taatan dhugaa waaqayyoo. Dhugaa baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee jechuudha isin waliin jaalattanii hojjettoonni Itoophiyaa nama qaluun jedhu jechuudha. Jarri kun jechuudha. Garuu isaan waa malee miti jechuudha. Kaasaanii madaamii walitti gorsuu, kaasaanii ofii isaaniitti jaalatamuudha. Wanti isaaniin goone hin jiru. Kinoo waa nama akkanaa jechuudha. Madaamii ammeessanii online irratti ba'anii kana gadi facamu jechuudha. Kanaaf of eeggadhaa isin jedha obboloota koo. Otoo rakkinni tokko nurra hin ga'inii ofii keenya maal akka goonu beekuun barbaachisaadha isiniin jira. Yaadni koo immoo dogoggora yoo qabaate of galchaa isiniin jechuuti nan jaalladha. Waan akkasiitti isiniin jedha. Turtii keessa waan na wajjin taasistaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin amma deemnee walitti deebinutti nagaan naa turaa. Waaqayyo siif faana haa ta'u. Nagaanis immoo akkasiin baasitti nagaan isin haa galchu isiniin jedha. Baay baay.